Ashama harka fuunee hordoftoota maatii showuu har'as qophii haarawaan viidiyoo ajaa'ibaa firaankii ajaa'ibaatti walitti deemee jirra. Kama dhiinga dalaaltan yookaan kan yeroo darbe laaltaniin kan wal fakkaatu osoo viidiyoon sun gadi hin dhiifamin kan dalagamee jechuudha. Kunis walumaan aadaa waan isin hin jaa. Firaankii guyyaa addaatiin nama irratti hojjechuu deemnuuf dawwalla. Isuma affeerraa jechuudha. Ni bilbilaafi. Firaankiin kun akkuma duraa daawwatan sanitti firaankii sanii wal fakkaataa namoota garaagaraatu waan ta'eef qophii yookaan ammoo viidiyoo yuutuubii dalaguu deemna jenneetiin hiriyaa keenya tokko dawwalleet akka keessumaa tokkotti affeerri haasaa adda addaa nama godhu taaneet eegasiitti haasaa eegallaa eegasii booddee akkuma gaaf duraa sanii bobaan itti afur dhaaraa jenneetiin miira isaa dhagahamuu fi akkuma viidiyoo dhiingataa san wajjumaan daawwanne jechuudha. Qajeelumatti gara isaa dawwaluuf jirra. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta leenja? Akkam jirta? Bareeda jira. Waati funyaan si qabeera mura. Maaltu funyaan na qabaree abboo? Funyaani haasaa. Eessa jirta koy? Karaa meetiroorra jira. Mee akkana si haikaame waan wayii wajjin dalannaame kootu. Eessatti? Manuma kennatti. Mee daddafi qophanaa osoo waa dalagaa jirru bakka wayii kaatitti barbaachiftu wayiitti jira. Wallaa. Rabbi daddafi qoomee. Waan akka. Abboo daddafi kootu kaa. Ariitii kanatti amma osoo viidiyoo jennee ibsinee fi nu baqachuu danda'a jennee sodaannee akkuma waan biraa dalagaa irra goone akkasii waafne mee yoo dhufe hojumaan laalla. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya keessummaan kun dhiyaatanii jiranii akkuma inni isin ibsetti maqaa ofiitii isin ni ibsanii yookaan maqaa ofii ni himatanii eegasii gara yaadachaatti itti deemne jechuudha. Nu waliin tura. Galatooma warroonni maatii shoo kuni abbaan miidicha kanaa abban affeertanii waa'ee gaafii haala yeroo kanarratti nu waamuu keessanii fi galatooma isin jenna. Maqaan koo Abduu Hamdaa jedhama. Mee akkami biyyi keenya yeroo ammaa kana siyaasaan raafamaa jirti. Walitti bu'iinsi baay'een illee ni jira. Kanuma kanaaf wal qabatee mee garam deemaa jirti biyyi teenya tun maal si fakkaata? Walumaa galatti haala biyyi teenya yeroo ammaa kanarra jirtutti akka ilaalcha dhuunfaa keessatti yoo galchine ilaallu ta'e haalli biyya keenyaa yeroo kanarra jiru haala hedduu nama jibbisiisaa fi haala hedduu nama qaanfachiisu keessa jira. Dabalataanis gamoo akka ammaa yaaduma hiriyyoon fi ibsa kanarratti yaadni tokko kana keessatti hafe waan dabaluu barbaadu namni tokko sirni tokko maali Kati boona rakkoon qabu bakka akkasii sabaasnaa kan jiru. Namni asii mee of lallaalaa yoo fi garuu ni jira. Lallaalaa achuma keessa illee gara sagantaa keenya allu inni kan nuti jaana sa'aatiin kan waan ta'eef. Kanaaf daawwattoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fuufetti jira. Wallahi caama haaraa waliin godhee haaraa. Beelaa fi godaansaan biyyarraa baqaan miidhamaa jiru yeroo ammaa tenshinii keessan rakkoon hin jiru. Isinillee wanti jiru illee jiraate obsaatuma waliin jira. Kanaaf lammiileen akka miidhamaa jiran isin hundinuu ibsitanii jirtanii biyya namni baqataa jira namni du'aa jira waraanni irra jira. Furmaanni jiru maali jettanii yaadan sirnurraa eegala. Furmaanni gama kiyyaanii furmaata wanti jedhee yaadu kallattii kamiinuu waraanni uummataafis ta'e mootummaafis ta'e faayidaa tokko hin qabu. Gama dippiloomaasiitti deebanii hayyoota hidhaa jiru keessaa baasanii gatta'anii mari'atanii yoo jedhanii achi waraanaadhaan uummata gabroomsanii yeroo kamuu mootummaa jechuun uummata bal'aa rasaasaan fixuu ajjeesuun fala tokkos hin ta'u kan ta'uu danda'u taa'anii mari'atanii araara yoo godhan qofa mootummaadhaanii falataa jedheetan amanaa jechuudha gama kiyyatti. Galatoomii baay'ee ulfaadhu. Yaada baay'ee badhaa furmaata illee ta'uu danda'u illee nuu keette wanti guddaan waan jiru rakkoo hubachuudha. Mootummaanis taatee taanaani mootummaa jechuun ijaarumsa uummataatiitu mootummaa ta'a jechuudha. Mootummaa jechuun uummata. Isin irratti godhee wanta ta'e isin jiraatti. Kaalsiin itti fakkaanni. Hafuura kaasiitii illee miti bata jara namni mana kana keessa yoo jiraatan illee beekne. Walumaa galatti sagantaa sa'aatiin hin jiru. Si pura kan Esa more. Kan sila. Boba boba.
Aduh masyauri kali mu ya. Aduh masyauri kali mu. Rakkoo miti haala biyya naati jettaa. Lafa tu'oo aabar. Yoo uni ayyaani Sadii kadhaame rabbiya. Ana garuu homaa miti ani madan taalle obsaa kaasin. Isin obsaa. Kaati godhuun dagatee. Shaawur sin gattaa garuu. Adda. Wallahi gise mama lafa iyyuu dhiqadhee jira. Jummaalee dhiqadhee tuma bahe. Wallahi maal gadhee. Yaa oo isa bar. Yeroo shaawur sintee baatu waa jijjiirra. Dalma waan sanin dibuun. Sanii. Akkas jira sanin fayyadamu beektaa. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya. Nyaan maanu qaama keessaa onnoo hidhaa beektaa maa kana oge fayyadama. Abshiruu dareema abshiruu. Allah daasin. Sagantaan daagan jira. Wallahi rakkaa fayyadamu. Laaddaa murraa godhe. Jechuun jeddoon taphataatu maal sagantaan daagan jechuun. Mufaa qaba maal argatanii. Mufaa. Hoteelli si qabeera. Akka jaatu ta'e. Kan si jiru ta'e. Meeshaan si sirraa jijjiiradha. La isa tu jechuun injira miti mirri hamilee nama dhufu. Akka yaada nama qabatana beektaa. Yaada namaa ni beektaa. Isin tuba sana mara waan ta'eef. Waan biyyaa Ani yaada. wachi ragaa zeeb. Anatu waati qoon dandoo beektaa wannooni. Asaasii yaada qabdanii. Mana dil wanno sukkeen himu. Ifama. La wallahi. Ummata ko makitti inni qoon. Akkasii hordoftoota keenya ammas mariin keenya kan haala yeroo biyya keenya Itoophiyaa ittiin wal qabatee deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haala irra qophoofnee seegaa. Nu waliin tura. Jechuun nuti bakka sadiinumaan jenna jennaa inni isaatu yaada kana kanarratti yaada bareedan kaa'anii jenna. Kanaaf jechuun anillee jechuun waan biraa sun taane beektanii yaada baddaa qaba. Inni jechuun hubannaa guddaa qaba beektan. Inni ibsa waa wayii dandeettii qaba waan ta'eef saniif anillee isa filadhe beektanii. Dura timtee yaa Amma isin mee waa itti sichisuudha as kee. Injira na waan na cinquu miti fidaa. Waan salphuudha fidaa. Hatta kanallee injira beektaa utuu na fufatin rafeetuma ka'ee akkuma lafaa ka'e dhiqadheetu salaatee bahe. Akkasii wannoon bukaa naaf lama dhiqadheera bara. Biyya too'a. Kanaaf hordoftoota keenya sagantaan keenya amma sakatti fufetti jira. Sagantaan keenya haala yeroo biyya keenya irraa marii kan taasifnudha jechuudha. Amma sakatti fufetti jira. Nu wajjin turaa isin jenna. Kanaaf biyyi keenya gaagama hamaa keessa jirti. Namni baqataa jira, namni du'aa jira. Daa'imman baqataa itti, daa'imman du'aa itti. Kun beelaaf dhuma, kun waraanaan dhuma. Isa kanaaf amma uummataaf immoo dhaamsi qabdan maal? Uummanni maal gochuu qaba yeroo akkana kana? Yeroo gaagamni akkanaa kun isarratti hammaataa deemu. Uummanni baqatuun alatti du'uun alatti furmaanni uummanni qabu uummanni maal gochuu qaba yeroo kana keessatti yeroo dhiphinaa kana keessatti. Uummata sobaa qotee bultootarraa barattoota qabanii sobaa gara waraanaatti oofaa leenjii gahaa tokko kan qabne leenjii gahaa tokko kan qabne Laboo rabi. Irraa akkati godha rakkoo qabu deessu. leenjii tokko bakka gaa hin jirretti humna waraanaatti oofanii uummata fixu daa'imman fixuu isaanii irraa akka of qusatan. Ya Rabbi. Mungkin nak kau je. Dan deng situ lah jalan situ lah jalan deh opsi. Anavi. Pero no ni. Boleh dah balik itu am aku family lewan ni. Dura kana sini mau. Gari ni balik situ ni. Afur santo am nasi kisah mau. Kabi fatu kamu kulura tola beta. Yo amo kunile boleh dah balik yang jadi. Aku mata ada Sa rumah. ama sa kantata kuno. Anak saya kan tahu kalau rumah cerita tu dia mana pun. Jechuun asumnu faayidaan qabu kan hunda isaa jedhamee murre faayidaan qabu waan ta'eef amma silala Tarik dalam sebelum tarik dalam sebelum. la omana fide Meta una tiga sana dulu. Karena ada jabat aja lah. Kisah tarik atau mau foto mana. amma taaruuf inni danda'an jiru beektaa Di faham. wanti kun garuu waan seeraa irraa hojjetame gochootuma amma haasaaru kana irra deebanii haasa'u mummuruun gaariidhaa miti beektee Bifaran tu balik. Bifaran tu balik pun ni fit lagi. yookaan dhaabsimnee bifa haaraan duubaa kafuun hojjaa Tapi dua lon itu jeram ini. Sana sana inni mah. amma jeeqamaa jira waan ta'eef haa dhaabbatu Sana sana mah. Isi Kita jerat ini harga cukup jerat. Isi sumber itu kisah nama.
Keessatti qarriga. Garuu ono nama La itti marigadhu kama. Bifa sun taane itti maridda. asumatti Asuma argame Keessan. Suuti qajeelan. Dana walii obsuun illee barbaachisaa sagantaa tanaa gadi hiikaa 20 fi 30 dalanii akaanuuf. Maal balleesseera naas galata oduu obsan maal obsan maal banan maal jedha. Ashii akkasii. Si bar sadiin illee hin dalannaa yeroo si jalqaban illee si bara wanda illee ama asara galchatu. amanu godha Sadiin illee dalannaa baasuu ma dandeenye illee suuraa leewwan jechuun dandeenye. daragaati Si yaada irratti illee illee si. Ammas yaadni inni kennaa baay'ee bareedaa bara. Baay'ee inni yaada isaa uummanni jedhee illee yaada isaa sadiin dalagaa makkana godha sadiin hojjedha Ati dhiisi kaati maali? sagantaa borullee jira waan ta'eef Maal yaadni isaa maal miira jenna? keessa seenii taasisa olaa. Laa isaatu yaadna daragalee ta'e walii obsuu danda'an jechuun maal fakkeessuudhaaf kennu. Jechuun san osoo taane amma akka sagantaa dalannumaaf jechaa bara. Tarraa illee qaataa miidhaan sa'aatii ammaatiin itti qophoofne gammada rasii. Jechuun nama beektaa waraabbii kennaaf illee maaskii ati godhatee tokko illee tolaan jiru. Garuu Ishee akkam godhatee hin dandeenye ta'a. ayya godhadhu lama akkuma ta'e illee. Kanaaf amma inni dhageeffatu. kajee kameraa godha isa isa sadiin Dhiisuu sun taane amma beeksifnee jira illee beektaa. Sagantaa beeksifnee uummata tole jennee kaanee. Dhiisuun illee xiqqoo hin ulfaata. Sagantaa amma bari haasofni kan kee ka dura haasofte baay'ee bareeda. Tartiiba gaariin dhufee jira. Nuti amma haasawa kan keenii fudhanna. Ka barbaannu san. lama inni jeeqamaa waan ta'eef Laa jeequmsaa miti. Laa jeequmsa isaa Maal amma- ta'e beektaa biyyi kun hin oo'a namni martuu si qofaa miti nama martuu xiqqoo akkana baatee yoo deemte jette hafuura namni madhaa beektaa shaaworii seenanii waan kan inni diddibatanii akkasitti deemna malee hin ulfaata biyyi oo'aan kun. Ansaniif yoo xiqqoo funyaan waan seenani lapheera na dhaqee kun ilaal qaamni namaa ona deebisuu deema xiqqoo garaachillee na jira ona deebisuu deema malee ani si jeequu fedha. anama bare isinillee jeequ isinitti illee aarsu hin qabu Ani obsuu dhabee tiibii bara obsaatuma jira bara maaksii wantu waan kiyya waan ta'eef amannaan jechuu jiraa miti re waan naan jechuu jiruuf eega keessa isaa eeyyamamaan taa'ee inni cinqamaa jiraate sagantaan illee hin bareedu jettee Laawwan isin sadiin hin dalagaani wanni jedhani yaada gaarii kennaa ralle waan ta'eef isallee jeequu irraan ani ala turaan. Beektaa nama kanaatiin akkana eegallee beektaa. Xiqqoo hin tolu beektaa amma keessaa kaatee dhoo deemte Mataan malee. Tara taraa dubbatarra waan ta'eef. Mee mataan akka bilaal banna akka bakka isaa ta'an jiru laafisa Rakkoo hin jiru irraa murraa bakka jidduun horii obsuu inni barbaachisa. tootaalii danda'an jiru bara walumaa galatti isaa ta'an jiru waan ta'eef Amma sagantaa keenya taasisnu. Okeetti deebi'a. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa marii keenyaa guyyaadhaa akkuma itti fufetti jira ammas nu wajjin tura. Waggaa 13, 14, 15 daa'imman kunneen yeroo ammaa dhumaatii gaaga'amarra kan jiran jechuudha. Uummanni baqachuu du'uu kana furmaanni inni falli inni godhachuu qabu maali? Falli uummanni godhachuu qabu maali? abdii laafsis bakka Haasaa kan jira nama. isaa ta'an jiru laafsis Miira keessaa baanee. Miira keessa baata. Atillee jechuun ammas deebi'a. Obsi atillee aga xiqqoo inni haasa'uu fi Deebi'aa jira. haasa'uu jechuun bakka barbaannu akka Barwaasa lukkuu beekama dhoofachuu hin dandeettu bara. Eh, Ka obsuu dandeettu illee akkana wanti obsitu hin jira. Yoo xiqqaate haasaa inni haasa'ee ka'ee haa deemu. Argata? Inni waan haasa'uu amma sonni gootani haasa'ee haa deemu an kun manni asumaa miti an dhaqee dhufaa isin xiqqoo irraa hojjedha Abboo kana bakka deemu qabnaa. Maa nama seegaa sa'aatiin bara seegaa Sa'aatii turan. beektaa, sa'aatii Hagatti qophoonee. jechuun jeeqamaa takaa Yeroo si Akkam godha dabalallee reeshi? ni turte. anaafillee gaarii miti bakka Gaarii waan ta'eef miti. isaa tolaan jirullee waan ta'eef haa dhaabbatu bakka Siif maaltu gaarii ta'uu dabare? Kun bee dura bee duraa fi qophii ittiin himne ati qophii Ati ittiin maal? qabda silaa wanni jechuudha malee Malee namaallee danda'u. Anaafillee gaarii miti waan hin jirre wayii siin jedhaan jiru. Waan jiru bara. ni jira bara Waan hin jirre siin jedhaan Nama jiru. namni tokko saayineesii wantoota garaagaraa qabu jira foolii garaagaraa kan danda'u Saayinii sii miti hin qabu tokko kan saayinii. dandeenye jira amma isaa walumaa gala tan mana si cinqamee yeroo deeffatu anaaf gaarii dhaametti waa'ee for sababa kiyya jechuudha kanaafuu ani No miti kaati jalqabumaa iyyuu qulqullina kan keetii eegattee deemuun sirratti jira. Anarra sun ta'in. Si galee kan jedhee tamma asii addeebitee aaruu sun ta'in ufumaa qulqulleeffattee shittuu kan keetii fudhattee kan jaaladhe fudhadhe bakka sirri miti kaa aaraa tabeetti gargaarta aaraa ta'an waan jiru sitti maa jedhaan. Amma isin walitti illee haalina haarii illee barbaachisu waan jiru. Qalbii aaraan jiru waan jiru itti maaraan malee. Isirra jechuun isin wanti isin amma kun isinitti uumaa isin waan jiru isinitti dhuunfa. Imala gamaadha. Anarra Rakkoon gargaara sun amma jechuudha. obsaan jiru ani kun asiin isa bira jira. Garuu ani danda'u maqaa maal godhate. bakka yeroo Kanaaf biraatti qophaa'u akka sagantaan keenya nu bareeduufi. Kaalsii ta'ee jechuun bobaadhaa kaalsii basitti haame wayi. Kaalsii ofirraa basee. Basee shi darbe. Laasuma ta'ee asuma ta'ee. alaa qaba bakka Deemuma nama ta'ee. Nama yeena akkas Asuma kunneen hin taane beektanii ta'ee. dhugaa hin taane ani amma Ta'ee. naafillee hin tolu waan ta'eef Maati siif hin tolle. seerumaan itti yaadee sagantaa bal'aa yeroo fudhannee borullee ta'e yoo isaa kubbaalee deemu taane hojjanna amma isin hojjedha Saan kubbaa isaatii badeera. isin jalaan balleessinu dalagaa ana Na isin dalagaa inni kaa. yaanis Isin naaf dalagaa. Situ waamee miti amma jechuun na aaraa bara. Ani kawaamee fi wallahi isatti Kawaame si na aaraa jira manni si galee.
Si hojii kan kee qarallee ani isin dalagaan mana jaa kalas. Kau ada lari nih. Ifam. jechuun Dagaa murasa Dagaa dagaa aruu jira. Qaamni nagarta. Si. Guyyaan inni waan qulqullina biyyaanatti muni namni dogongora tokko irratti hin hojjetaa beektee waan akkana sirraa jechuun hin jira. Wanti kun waan sammuu kan qopheen gootee hin yaadatu beektee kanaan ta'e namni yaada qindeeffataa fida waan ta'eef amma sagantaa keessan jeeqamuu irratti isi sagantaa keessan dalagaa. barka jedhaa jiru anillee jarallee kagaafataa jiru daqiiqa mati qoonu obsaati haasaa bareedduu si fudhannee kaanee daddayyaana jedhaa jiraan Laarii isaa bakka. jalatti illee Mea kasih baju kasih warna. nu obsaa Kasih. Abdul Idris yang naasu bakka. Aboo siif jenneeti maka taa'u leetee nas hundumaan illee. Mara nu mitaare. Sagantaa. Wayaa daa kee baatee waan hin jenne wayii Jelas irraa fuune. fayyaa fayyatti nu oollan boo. kanaaf aboo Dhiifama ayya. Ifa maal eega namni jedhanii booddame maal fayyadate. Isinirraa baay'ee deemsa sun. Dubbii oduun xumuriin yaadicha oduun xumuriin deemuun illee hin taane kaa. Hojjedhaa bakka. ayyee Inni yaada adda barfatu anaa bahu. laa taa'eeti mee obsi Wama itu mati itu kumar dia. Lagi jual ini muni. Ada tak ikut ni wang mati itu muni wang. Udah wana uli bakal mama tadi. Kan urus kata oleh apa? Bakal ini ya. laa kasi jee Difam bakka. Dalagaan laa dhaabatu kanas difama aateen deemina. Taayifoo. Nama taa'e aateen deemini. Bakka gola gati. rabbi isin yaara sagantaa keenya illee mala balleessaa sagantaa inumaan taane amanillee seenu balleessara. egaa hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti waliigallee turre sagantaa keenya boodamnee jirra Frank ajaa'iba irratti dalannee jirra ifama malee Sasine. abboo maal abbaa jooftee beektaa tanuma dura adabamuu fi qabna Ya baay'ee miidhanii Wana jenne. shaayii buna waan qabnu dhuguu qabna Maas yaa jamna. yeroo nuti amma teennee taphannullee nu daawwachuun keessan bareeda maaliif kuni tapha piraankii isa goone malee gurbaan qaamni isaa hiriyaa kennaa wajji oolla guyyaa takka fura takka irraa argine hin beeknu kanaaf walumaan turre Maaltu si dhagaame? isin bohaarsumaa beekaa akka isa goone kanaaf amma buna isaa dabamna Buna haga inni buna fiduu fi deemee buna dafisi kootan. buna fuudhii qottuun Ambar dah pesore. Nu kadhu neesuma waan jedhe. Mee maaltu si dhagaame? Anamma sagantaa kanarra wanti na dhagaame adabbii jaba ummata kanarraa barbaada garuu obboleeyyanti adabbii guddaallee adabbii garreen fidu hin jiru isaanumaa ishi jedhe adaba isaanii jaaladhe garuu jarri kun waan akkana akkamitti hadhanarra dalaganiin anaaf gaaffii guddaa ta'e galatooma. Yaaddee ati garuu piraankii jettee wanti kun yaaddee hagam aarte garuu. Inuma firaankii miti waan yaanni garreen itti yaadee fi garri ammoo baay'ee na dhagaame garuu ammoo obboleeyyan tiyatana lammata wanti akkana akkanatti hin deemne jedhee yaada kana taanaan wal dhabna jedha garuu galatoomaa jedha. Yeroo deddeebi'ee miira haati aartuuf deddeebi'ee jecha ulfaata siin jedhu keessan kee baay'ee dalane miti. Keessi kiyya aarii miti namni kun xiqqoo isee hin jiraa miti ree walumaarra jirraan malee oduu nama naa gadis ta'e aareetu waan ibaa sadarkaa biraa keessa inni yaade bajjeetumaanii galatoomaa jedhaan warroota firaankii akkanarra dalagee wanti kunillee uuma jiru uummanni kunis waan yaada yaadaniitiin irra hojjetanii hangaruu hin beekne hanga booddee ammoo isaan yaada akkana naa dhiyeessanii firaankii akkana naa dhiyeessaniit anillee lamuuf qormaata jabaa isaaniif qopheessee eega jedhee yaada torbee osoo hin gahin miidiyaa makana irratti abbuma miidiyaa kanaa firaankii ajaa'ibaatiin isinii qopheessa jedhaa dhaggeeffattoota keenya sabiskiraayib sheer gochuun miidiyaa kana akka nu jajjabeessitan akka bira dhaabbatanii torbaanitti guyyaatti yaadota garaagaraa taphoota baacoo garaagaraatiin isinii qabannee dhiyaannaa jedha galatoomaa. Hedduu bareedaa akka argitanii kunoo yaanni keenya fiixaan nu beera jennee yaanna
Garuu bare ta'uma keessa nyallee guddaa biyaaseera. Yaadichi kenna. Isin bohaarsuudha? Yaadichi kenna isa pirankii godhuudha. Dhaamsi inni keessa dabarsee dhaamsa argitan gurbaan jabaadha. Achirratti illee hirmaatee yoo jedhe hin danda'a affeeruu dandeenya fuulduratti. Irraa haa galu sirriitti. Anan magama kiyyaanii dhaggeeffattoota warroota maatii shaawoo kana jalatti argamtanii gocha hagana irra dalaganii sagantaa buna bichaan hin dhiisu wanti buna bichaan laafeen biraa duuba deebi'u jiru wanti itti qabachuu itti hedu guddaadha. Garuu uummanni kun amma buna abbichaan na dhiyeessaa kunii fi abbaan gocha kana irra dalage ka biraa waan hin ta'e abbichaan gocha kana irra dalage ka'ee bunaa miti yoo inni waa ibaan dhiyeesse malee itti hin dhiyaadhu. Garuu bunni aadaa Oromooti kabaja qaba ulfinna qaba Oromoon buna dhunnaa. Buna dhuddanii seenaa waliin jedhan malee nyaata nyaannaa nyaata jabaa haganaatti jira jedhanii waliin waamanii sagantaa buna dhuguu irratti buna tokko irraa darbitee jettu waan laallatu qaba Oromoon bira hin darbu buna bira hin darbu bunni kabaja qaba aadaa kennallee kanaafuu waan buna bira darbaa hin jiru keessummaa kenna kanaaf adabbiin tanumaa keessummaa buna kennuufeen waan ho'aan barbaachisaa haganis edilleen waan ho'aan kenneefi kanumaan kadura darbillee kana nama keessummeessina fuulduraa fuula barbaata isinillee dhugi hin deemna. Male. Dove vou? Male. Ali juga tu ya kan? Umpata balla amma kadi zaman deebi'u daaraa lama Oromoon. Goma si qopheessina. Wanni godha. Adabbii keenya kana fakkaata adabnee irrallee nuutu adabii moo isa adabamee walii ilaala. Isin murteessaa san. San isin murteessa. Firankii lammaffaa asirratti dalagame maal jetta? Amma kuni akkuma namticha turaa jedhe kadi lama deebi'u daaraa lama qophaa'u jedhe akka gubachuun akka lama gubachuun akka amma uummanni kun firankii miti waan dabseetee jechooti na hafeen jiru kanatti uummanni keenya akka firankiin kun inuma firankii jaalatee keessa wanni akkanaa takkaan irratti uumama jedhee yaadeen hin beekne uummanni kun irra dalagee hayyoo firankii kanaa miti amma nama qixaatti hajaana baasa waan ta'eef yaadee banii hundaa gocha kana irra dalagu waan baay'ee na dhagahu anaa miti uummanni miidiyaa kana daawwata hundi wanti akkanaa takka miidiyoota hedduu jala deemee ilaala gara deemee ilaala wanni akkanaa takkaa dalagamee yaadamee hin beeku kanaaf waan gaariidha warroonni ammoo miidiyaa kana jala argamtan irri guddaan kanaa miti kan kanaa oliitti qophaa'aa wanti kun waan taphoota kanaa olii baay'oo kanaa olii firankii kanaa olii yaadota kanaa olii haala yerootiin wal qabatu wantoota hedduutu isiniif qophaa'aa keessa taphoota hedduutu jira akka miidiyaa kana share subscribe gootanii isin jedha kanaafuu ani firankii miti kun wanta inuma sammuu kiyya keessa yaadamee hin beekne irra dalagame hanga ammaa keessa kiyyaa wanti kun akka eessumaan irra yaadamee dalagame kan jedhu ganaa qormaata guddaa godha kanaaf galatoomaa waan biyyatii shaawuu isin Hordoftoota keenya akkuma argitanii firankiin bifa kanaan goolabamee jira. Warroonni haarawaa taatanii chaanaalii keenya maatii shoo jettanii YouTube barreessitanii subscribe share gochuun dagatinaa like illee godhaa nu fayyada. Hedduu ulfaadha haga ammaa kana waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Nagayaatti. Maatii shoo like share subscribe.